سنتن وما بيجا كنا مفرقة كيسا أولالات بيا تبات ركضوا warri gizee ati dubbatti sagaleen tante nama lama bira achi hin tarre rakkadhu nama dhibba takka bira achi hin tarre rakkadhu malee isii maaltu sii rakkisa wanni sii rakkisu maal inni maaltu sii rakkisa jaarsi miliyoona tokko qabee qaba akkaawuntii biraa qabee fooloo kuma dhibba furii qabdi akkaawuntii ka biraa fooloo kuma dhibba qabdi inni ka kuma dhibbaaf wayii qaba kuma dhibba lamaa qaba akkaawuntiin 55 bara garuu gochoota isin gootantu nama dabbara malee wantoota isin daladdantu nama dabbara malee maqaa oromoodha jettaniiti maqaa oromootiin shakkalataa maqaa oromootiin gurgurataa maqaa oromootiin bitataatiin waan isin daladdantu iyyuu nama ajaa'iba malee jechuudha bara akkaawuntiidhaa miti bara akkaawuntii 8 qabdi isiin mataa isiititti kakuma 300 kakuma 400 wayii qabdi kakuma 200 wayii qabdi jechuudha jaarsi kamileena takkaa qaba kakuma 100 jira kakuma 250 akkamiti jira jechuudha ni beektanise maqaa isaatiin banattanii kakuu fooloo kuma 100 qabdantu jira sigalee gatii kana ta'eefi isin rakkadhaa malee isin hin rakkattu akkaawuntii dhaamiti kana nama rakkisu bar gocha nama deddeebuutu nama rakkisa anama waan kana baruun barbaada akka nama takkaatitti akka ciccittuu miidiyaa takkaatitti jechuudha sinigalee baruun barbaada maaltu jira maal inni wanni mucayyoon tun gooteetiin agana hunda oromoon tukuratii irra keetti maaltu jira namni tukuratii irra kaayi maaltu jira mallaqa wayii ka karaa waraana bilisummaa oromootiin guurame nyaatte mallaqa wayii ka karaa waraana mootummaatiin guurame nyaatte birrii nama dhuunfaa wayii nyaatte waraana mootummaa keessaa baate moo waraana bilisummaa oromoo keessa turte achi keessaa baate icciitii waan kanaa baruu barbaada bara akka nama takkaatitti icciitima waan kanaa bicha baruun barbaada walla sammanna dhiphisu jira maaltu jira isin geemii qabannaan isin geemii qabattanii jennaan jedhanii deenga dabalaan dhaabateetiin maaltu jira mara waan jiru kana meenaaf himaame maaltu jira baruun barbaada dhiifama wajji itti dhiisa akka akkaawuntii isiidha dantaadha itti dhiisa illimaa jedhu maaltu jiran jedha bar mee warroonni jireenyi isii gaafii isinitti taate maaltu jira himaame gara warra raadatti illee gaggara gallaan warra guyyaa takkatti mootummaa yoo soo ajjeese gumaa fixachuu dandeettu harargee osoo mootummaa yoo ajjeesanii ummata ubbichattuu gumaa fixachuu danda'an irraa haa kanfalani sagalee taanaaf irraa haa kanfalani sagalee taanaaf ufittuu warra qabaa qalaa gahurraa dhalattee jechuudha ka itti dhadhallee akkasumaa jechuudha kanaafuu irraa isinii haa kanfalanii itti himna warroonni gara magalgala jireenya isii garaa jala qottanii bannaa taachuu nutti hima addaan nu baasa dhukkee irraa kaasi lubbu wallaahi dhugaa kee jette gizee bara mucattii miskiina guyyaa mara boochisan asitti maal wannaa namaa malee waan biraa bultii namaa malee waan biraa irraa haasa'uun beekani oromoon you are right waan gaarii dubbatte wallaahi billahi miskiina namaa maa guyyaa mara boochisan obboleettiin qabu keessii boochisu maal tiktookii malee tiktookiin namni biraan jiru kan irraa guban rabbi isaan haa guba addunyaa akiraa haa gubatan isaan riippoortii bar oobarii tarin irra gubatee bar amma miiseejii kaampaanii tiktookiitti barreessanii deebuuf keessa riippoortii jechuudha riippoortii ji'a tokko wal dura irra godhan laal ji'a tokko ol dura jechuudha riippoortii ganama galgala irra deebanii irra godhan hin bar guruppii hidhamee jechuudha riippoortii isaanii irra gubate bar malee kuwaasii isiin kaleessa televiziyoonii irra qabdee agarsiiftee miti maali kuwaas marra qabaniitiin akka barbaadanii viidiyoo waraabanii gallakkisaan jiran ijoolleen keenya addunyaa rabbiin isaan maal argaa jirtanii bar kuwaasii bar irruma qabanii televiziyoonii irra qabanii yoo ta'eyyuu warning akkaawuntii itti kenna yoo ta'eyyuu warning akkaawuntii itti kenna malee irratti hin gubatu yoo ta'eyyuu warning akkaawuntii itti kenna si galee maali wanta ati godhaa jirtu kun waan seeraan alaati jedhee warning akkaawuntii itti kenna malee irratti hin gubu
osoo dura warning akkaawuntii qabaate fakkeenyaaf amma warningiin kun lamatu jira jechuudha tiktoo kana keessatti. Tokko live warning jira kan akkanaan daaretti warning sitti fitu. Live warning tu jira jechuudha. Liivii kan osoo akkanatti taa'u warning kasi kennu jira. Sunama maal si godhe irra deddeebee osoo si kenne tiktokiin kan keen gubatu. Ginamoo akka lamuu deebitee laayiviin seenne si dhogga malee. Warningin asirratti deddeebinaani lamuu akka ati laayivii kana hin seenne si godha. Garuu akkaawwanti warningin ammoo porofaayilii jalatti waan diimaa agarsiisu suni akkaawwantiin kan kee hiree gabaabduu qabaachuu sitti agarsiisa. Akkaawwanti warning porofaayilii kan kee gaditti mataa viidiyoo kan keetiiti olitti maqaa kan kee gaditti kasi agarsiisu tiktokiin kan kee hiree gabaabduu qaba. Wanni ati poosti gootuu fi wanni ati hojjetaartu sirrii ta'uu dhabu kaampaanii tiktokii biratti sitti agarsiisa. Muyyattiin tun kana hin qabdu. Warningii hin qabdu. Laayivii adabeen beeku. Waa takka godhee hin beeku. Guyyi bar waan oobarii tareetu guyyaa takkatti onlaayinii gubbaa buusee bar. Waan oobarii tareetu guyyaa takkatti onlaayinii gubbaa buusee. Rabbiin addunyaa akiraa isaan haa gubu ara. Warroota hinaaftota isaantu kennaafi yoo geema taphatte isaantu kennaafi. Maaliif jalaa guban? Wallahi dayyuusota wallahi inshaallahu ka micayyoon tikteekii hedduu qabdeerane akka atuu baalte wanni kun isiin daangessu mucaan isiillee mucaa ariifa mucaa galee fi rabbi warra tiktokiin isin daangessu barra abbaa abdalla bar tiktokii ma yoo xiqqaate kakuma 100 qabdi kakuma 200 qabdi kakuma 400 wayii qabdi jaarsi akkas qaba akka tiktokiitii miti bar gin maal inni rizinii waan kanaa maal inni bar gaafii natti ta'a bar wanni isiniin waliin beeku osoo jiraateeti anis afaan ittiin dubbadhu qabu maaltu jira bakka waan kana maaltu jira wanni isin oromoodhaaf fixachuu qabdu alalaan wanni isin kaltee isinii fixachuu qabdu maaltu jira gaafii maka gubadheedha madaddi qaalaa deem atuu gubadhu ilmoo saree maka gubateedha baazala wusha itti mikanyan wallahi itti mikanyan wallahi hedduu garaana yaatti tiktokii miliyoona tokko kuma 200 sumaaleen namni abbi nama wal guddisa kennamoo nama gadaggeessu maali jaanii bar makiyaas dhuftee bar jaanii ni beektaa ni makiyaas dhuftee bar naahoomiin kun makiyaas dhuftee bar makiyaas dhufee ol ba'e naahoomi jechuudha ni beektan leengadda miliyoona takka kabajate jaaniin jechuudha osoma isin mataa isii keessa gadi tumtan miliyoona 2 kabajatte leengadda kabiraa kafooloo 600 olii qabdi mucayyoon tun feetu isaan arrabsite feetu oromoo arrabsite ni qaxxaamti malee tiktokiin irra gubatu hin jiru akkaawwanti walirra guban hin jiran. kun hinaafaaf irra gubane rabbiin isaan haa gubu akka ati baante ilmoollee isaan hin guddisanii fi tiktokii birrii tiktokiinillee namni isii waa godhuuf hin jiru dayyuusonni kun isaanumatu lafatti hafa rabbiin isaan haa gubu addunyaa akiraa wallahi nama namatti naafu rabbiin beektaa ta isaa gaduma jedhe rabbi inshaallah milikataan nutti haa mul'isu gabbayeetuma namni sun ufumaan argitee kaawwannaa haa jedhu rabbiin addunyaa akiraa isaan haa gubu wallahi du'aayima itti godhaane raggaxaalleen beekuan rabbiin addunyaa akiraa itti haa gubu haqa isii ammoo rabbiin haa baasu ammoo hatte tun aga dhiyoo ni baati ammaa dhufanii waan jedhan ammaa dhufanii harabetta addunyaadhaa nama zollamuu dandeetta boru gaafa akiraa nama zollamuu dandeenne jira micayyoon tun asirra wanni isiin ammaan tana badaa ama wanni isiin gootu jiru micayyoo kabajaa diqqaa guddaa kabaju dhufanii waan fere abboo addunyaa akiraa rabbiin isaan haa gubu inshaallah rabbiin jazaa haa kafaluufi haga qalbii isii cabsassan qalbiin isaanii haa cabtu wallahi du'aa itti goon haga qalbii isii cabsassan namni haga rifatu ni beektaa haga isii rifachiisassan argite addunyaa akiraa rabbiin isaan ilmoo isaaniitiin rabbiin isaanii haa deebisu dayyuusota kanniin warra argitee namaa rafeen bulle kana miqanyaa namaa kana rabbiin haa sida ijaa rabbiin namarraa haa qabu rabbiin isaan haa gubu ibidda jahannami rabbi isaan haa gubu inshaallah mucayyoone rabbiin argitee kaakun waa tiktokiidha amma irra deebiti atuyyuu yoo keessanuu ka 4-5 kaanu tokkocha keessaa kenniif agas hobbaate
Ende Akauntiin miti abbaa Abdallaa akauntiin marrakkoo qaba akauntiin adiidha akauntiin akka barbaaddetti wanna gochuu dandeetti. maal abboo yaa rabbi yaa Allah maal wannuma namni edaa yoo Oromoo galata edaa Oromoo yoo muka itti cabsite malee yoo galata ooltee fi faayidaan qabani. Kana keessa galtee iyyuu bar afaan Amaariffaan dandeetti afaan Amaariffaan miidiyaa kana fayyadamtee natti tola wallaa. Maal jalaa deessiti maal abbaa isaaniitiif isaan jalaa deessan maal goote isaantu bulchaa ka bulfatu qabdi abbaa manaa qabdi jaalatamaaf kabajaan heerumti ani har'a yoo asirra si faarse rakkina qabaa Durbummaa akkamitti irraa fudhatee akka waan gaafa ibsaan isii qotu jala taa'ee inni haramee wayititti bar durbummaa irraa fudhadhee gaafa inni isii qotu ati jala teettee haramte moo bishaan obaa barsee ajaa'iba bar wallaahi billaahi ummata zabanyaa hudduu namaa mara dadhabne rabbii kee gadde zabanyaa hudduu namaa gaafa lamni bi waan biraa wallaahi ajaa'iba bar zabanyaa hudduu namaa mara dadhabne irraa fudhatee hoo dhabee hoo sun mirga isaa dhaqe beek isaa dhaqe beek ati hoo maal inni hoteela san mana san kan keessa turte isaa sanit isaa dhaqe beek isaa jedhe beek maal mata shekan ajandaa ta'a amma kunfaati bar udubee kanii dayyuu suni gaafa asaabotaa beeku gaafa dhiirri gabbeetu dubartoonni mee dhugaadha amma daal dubartoonni